afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Jaallattoota Ako English with afaan Oromoo akkam naa qabdu jirtu baga jiraattan guyyaadha barumsa afaan Oromoo qabadhee isiniif dhiyaadhe jira. Namoota qubee afaan Oromoo baratuu barbaadan jechuudha. Kanaaf akkuma isin beektan qubeewwan afaan Oromoo walumaa galatti qubeewwan ergifatame wajjin qubeewwan 34 hunda wajjin kan qabata jechuudha. Qubeewwan 34 keessaa guyyaadha qubeewwan 26 hunda malee kan laallu jechuudha. Okay, isaawwan kunniin qubeewwan dubbachiiftuu fi qubeewwan dubbifamaa walitti dabalatee 26 hunda wajjin 27 jechuudha. Kanaaf mee qubeewwan 26 kunniin haala kamiin akka bocamu walumaan halaallu. All right. Okay. Qubeewwan okay. Qubeewwan afaan Oromoo gurguddaa Okay, qubeewwan afaan Oromoo gurguddaa. All right, now let's see guys one by one. Tokko tokko na laallu. Mee ana kami bocama? Okay, A, Ba, Ca, Da, E, Fa, okay, E Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, kan, okay, sara kanafi kuni wal qixxaa jechuudha, okay, kunis wal qixxaa jechuudha, okay, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Ka, Ra, okay, Kara, Sa, Ta, U, okay, U, Va, Wa, Ta, okay, Wa, Ta, Ya, Za. Qubeewwan kunniin qubeewwan afaan Oromoo 26 jechuudha. Kanaaf A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Kunniin qubeewwan afaan Oromoo isaawwan gurguddaa ta'anidha jechuudha. Yeroo taanu qubeewwan afaan Oromoo xixiqqaa akkasumas immoo dubbachiiftuu akkasumas immoo qubeewwan dachaa qabadhee kan isiniif dhiyaata. Hundi keessanii irraa akka fayyadamtan abdii qaba. Galatoomaa nagaan naa tura.